Nagaaniif araarri Waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. YouTube koodhaaf haaraa namoonni taatan share subscribe gochuudhaan eegalaa. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyoo nu gargaaree jennaan har'ammoo mata duree tokkoon gara keessan dhufeen jira. Amala kiristaanaa isa jedhuun gara keessan dhufeera. Egaa macaafa qulqulluu irraa amalli kiristaanaa maal akka inni fakkaatu walii wajjin in ilaallaa jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Mee sana dura Waaqayyoo akka nu gargaaruuf hundumti keenya iyyuu haa kadhannu Waaqayyoon. Jiraataaf kabajamaa isa taate, Alfaaf Omeegaa isa taate, jalqaba kan jirtu, booddees bara baraan kan jiraattu, eenyumtu si dursee kan hin jiraanne, hundumaa siin kan ta'e, hundumtuu karaa kee kan hojjetame, galanni fi ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, yeroo kana sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf akka ta'utti sagalee kee dhaga'uu akka dandeenyuuf hubannaa nuuf kenni. Ogummaa nuuf laadhu. Maqaa tokkicha ilma kee Yesus Kiristoositiin. Ameen. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barreef jireenyi keessan maqaa Yesus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Jirtu obboleessi keessan nagaa kootan qaba. Baga nagaa taatan isiniin jechuun jaaladha. Xiimotewos boqonnaa 2:1 irraa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Amala kiristaanaa. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Boqonnaa 2:1 Xiimotewos irraa tokkoffaa isaa jechuudha akkas jedha. Ammas waan hunduma dura himannaan, kadhannaan, warra kaaniifis dubbachuun, galata dhiyeessuun Waaqayyoon duratti nama hundumaaf akka godhamu nan gorsa. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Egaa kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoodhaa kan inni jedhu waan hunduma dura. Waan hunduma dura kiristaanni amala kiristaanaa keessatti kiristaanni waa hunduma dura maal dursa? Kadhannaa dursa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta hunduma dura dubbachuu dura, hojjechuu dura, waa hunduma dura kiristaanni maal dursa? Kadhannaa dursa. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Amala kiristaanaa keessaa kiristaanni waan hundumaa dura jedha. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kiristaana kan ta'e namni tokko waa hunduma isaa dura maal dursuu qaba? Kadhannaa dursuu qaba. Kiristoos Iyyesuusitti namni amane. Kiristoos Iyyesuusitti namni amane. Namni Yesus Kiristoosiin duukaa bu'u wanta hunduma dura kadhannaa dursuu qaba. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaadha. Waan hunduma dura kadhachuu akka qaban Paawulos kutaa kana keessatti Xiimotewos gorsa. Xiimotewositti dubbata. Ittima Xiimotewositti. Sabni ati geggeessitus ta'e ati, sabni ati tajaajiltus ta'e ati waan hunduma dura kadhannaa dursaa. Galanni fi ulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf. Waan hunduma dura kadhannaa akka dursinu, kadhachuu akka qabnu macaafni qulqulluun nutti hima. Baay'een keenya kadhannaa booddee goona. Waa hunduma keessa erga gallee booda kadhannaatti deema. Waa hunduma erga hojjennee booda kadhanna. Waan hojjenne sana Waaqayyoo akka nuuf eebbisuuf kadhanna. Jalqaba waan hojjennu sana harki Waaqayyoo dursee akka itti dhufuuf hin kadhanna. Kanaaf wanta baay'ee keessatti namni kadhannaa booddee godha. Egaa bakka kamittuuyyuu kiristaanni, iddoo kamittuu kiristaanni seenee ni hojjeta. Lafa kamittuu kiristaanni seenee ni hojjeta. Polotikaa keessa seenee hojjechuu danda'a. Dhaabbilee siyaasaa adda addaa keessa galee hojjechuu danda'a.
Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Daldala keessa seenuu danda'a. Waan addunyaa kana keessatti hojjetamu hundumaa keessa cubburraa kan hafe. Sinii galaa cubbuu irraa kan hafe waan addunyaan tun hojjettu hundumaa keessa hojiidha waan jedhamu keessa seenee kiristaanni hin hojjeta. Cubbuu garuu hin hojjetu. Cubbuu hin tabaabbaru. Cubbuutti walii hin galu. Cubbuu hin dorgomu. Cubbuufis hin dorgomu. Cubbuun akka isheen kuftu godha. Cubbuun akka isheen barbadooftu godha. Polotikaa keessatti gaafa seenu amalli kiristaanaa kadhannaadhaan. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nama tokko waa'ee isaa ol baasee dubbachuudhaan dura. Nama tokko hamachuudhaan dura. Nama tokko qeequudhaan dura. Inni kan akkanaati jechuudhaan dura kiristaanni yeroo fudhata. Yeroo fudhatee kadhata. Fuuldura Waaqayyoo tura. Waa'ee nama tokkoo beekuudhaaf ni kadhata. Nama barsiisuu kee dura kadhachuu qabda. Nama gorsuu kee dura kadhachuu qabda. Nama ifachuu kee dura kadhachuu qabda. Balleessaa namatti himuu kee dura kadhachuu qabda. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kadhataa dursuu qabda. Sababni isaa kadhannaan dhoksaa jiru hundumaa bakkeetti baasee sitti hima. Yommuu kadhattu kadhata jechuun Waaqayyoo wajjin dubbachuu jechuudha. Waa'ee nama tokko Waaqayyoo wajjin yommuu haasoftu, waa'ee biyyaa Waaqayyoo wajjin yommuu haasoftu, waa'ee nama dhuunfaa Waaqayyoo wajjin yommuu haasoftu, waa'ee sabaa Waaqayyoo wajjin yommuu haasoftu, waa'ee biyyaa Waaqayyoo wajjin yommuu haasoftu, waa'ee ofii keetii Waaqayyoo wajjin yommuu haasoftu, Waaqayyoo waan hunduma isaa hiikee ifa godhee akkasii galutti sitti hima. Erga Waaqayyoo sitti hime waan Waaqayyoo irraa dhageesse sana dubbachuutti hin saalfattu. Waan Waaqayyoo jedhe sana dubbachuutti hin saalfattu. Sababni isaa kan dubbate si osoo hin taane Waaqayyoodha. Ati kadhannaa keessan Waaqayyoo irraa dhageesse waan ta'eef. Waa'ee biyyaa gaafattee Waaqayyoo irraa fudhachuu dandeessa. Waa'ee nama dhuunfaa, waa'ee mootummaa, Waaqayyoon gaafattee Waaqayyoo irraa fudhachuu dandeessa. Inni eenyudha jettee Waaqayyoon gaafachuu dandeessa. Mootii biyya kee bulchu tokko namni kun eenyudha? Bulchiinsa isaatti ati hin gammadda moo hin gammaddu? Bulchiinsi isaa kun immoo namootaaf hin ta'a moo hin ta'u? Nama hin boqachiisa moo hin boqachiisu kan jedhu kiristaanni polotikaa tokko keessa gaafa seene, dhaaba siyaasaa tokko keessa gaafa seene akka ta'utti hojjeta. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nama hundumaaf akka ta'utti, ofiisaaf akka ta'utti miti, amantiisaaf akka ta'utti miti, jireenya isaaf akka ta'utti miti, maatii isaaf akka ta'utti miti, yookaan immoo saba isaatiif akka ta'utti osoo hin taane nama hundumaaf akka ta'utti seenee hojjeta. Namni hundumti itti boqachuu akka danda'utti amala kiristaanaati. Amala kiristaanaa keessatti kiristaan waa hunda dura kadhannaa dursa. Bakka itti seenee hunduma seenee ganaa erga bocorroqee, erga garba seenee daakee erga colloqee osoo hin taane osoo ittiin seeniin. Seenuma seenu gaafiidha kun iyyuu kadhannaa keessatti. Yaa Waaqayyo waan kana keessa galuu moo hin galu? Waaqayyo seenii waan jijjiirtuu qabda, waan hojjettuu qabda, waan tolchituu qabda, waan toora hin qabatiin waan toora qabsiistuu qabda. Seenii gaafa siin jedhu siyaasa keessa seentee, siyaasa keessa gaafa seentu saba tokko bakka buuteetii miti kan seentu. Saba hunda bakka buutee seenta. Siyaasa keessa gaafa seentu nama tokkoof yookaan saba tokkoof yaaduudhaaf jetteetii miti kan seentu. Saba hunduma boqochiisuudhaaf seenta. Sababni isaa kiristaan namni nama ta'utti amana malee sabummaatti namanu. Naannummaatti namanu kiristaan. Sabummaatti namanu kiristaan. Sabummaadhaan hinduutu kiristaan. Naannummaadhaanis hinduutu kiristaan. Kiristaan addunyaalessa. Kiristaan hunduma kan hammateedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf amala kiristaanaa keessatti seentee gaafa hojjettu amalli kiristaanaa kiristaanni calaqqisiisuu qabu. Polotikaa keessatti ta'uu danda'a.
tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti ta'uu danda'a. Biyya bulchuu keessatti iddoo kamittuu iyyuu haa ta'u cubbuu irraa wanta cubbuu hin ta'in alatti keessa galee waan gaarii waan nama hundumaaf ta'u agartanii waan nama meeqaaf ta'u nama hundumaaf ta'u hojjeta jechuudha. Amma yommuu ilaalu namoota baay'ee faarfataadha kan jennuun, doktoreetii kan qaban, lallabaadha kan jennuun, raajiidha kan jennuun, akkasumaan yommuu qaayyaan dhaabannee dhaggeeffachaa jirra. Akkasumaan oduu isaanii yommuu naqan osoo Waaqayyo irraa waan takka hin gaafatin, osoo Waaqayyo waan tokko isaanitti hin dubbatin, abjuu isaanirraa ka'uudhaan, yaada isaanirraa ka'uudhaan, akkasumaan kan lafan, akkasumaan kan odeessan, oduun isaanii gurra namaan seenu, akkasumaan wacu namni isaan dhaggeeffatu hin jiru. Hin dhaggeeffataman. Fudhatama qabaachuu kan dandeessu yoo kan kadhattu taate, Waaqayyo irraa kan fudhattu yoo taate, Waaqayyo kan sitti dubbate yoo ta'e fudhatama argatta. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Fudhatama argatta. Gaafsan seexana malee kan siin mormu hin jiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Seexanaa fi nama yaada Waaqayyootiin mormuun alatti kan siin mormu hin jiru gaafa sana jechuudha. Har'a garuu gaafa dhaabannee gaafa laallu kiristaanni waa hunduma dura kadhata dursaa jennee gaafa laallu no mul'atu irra yeroo fudhatanii waa'ee nama tokkoon gaafatanii nama tokko kaanii abaaru. Ati inni ati abaartu Waaqayyoon moo hin jaalataa maal goota? Inni ati jibbitu moo Waaqayyoon jaalataa maal goota? Maaliif jalqaba Waaqayyo irraa hin gaafanne? Kan Waaqayyo jibbuu qabda. Kan Waaqayyo jaalatu immoo giddii keetiin jaalatta. Dursitee Waaqayyo yoo gaafatte Waaqayyo sitti hima. Waaqayyo eenyuun jaalata? Eenyuun immoo jibba? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Mootii biyya Itoophiyaa irratti bulchaa jiru. Ameerikaa bulchaa kan jiru. Biyyoota Chaayinaa bulchaa kan jiru. Waa'ee namoota addunyaa kanarratti hooggansarra jiranii yommuu kadhatte Waaqayyo waa'ee isaanii isinitti hima. Mistira isaanii baasee isinitti hima. Madda isaanii baasee isinitti hima. Hojii isaanii baasee isinitti hima. Gaafsanii Waaqayyo teessoo isaanii irraa akka isaan garagalchuuf kadhachuudha. Jal'oota yoo ta'e, barcumni jal'oota akka garagaluuf kadhachuudha. Hojiin isaanii jal'ina yoo ta'e, kan isaan hojjetan jal'ina yoo ta'e, dursanii Waaqayyoon gaafachuudha. Osoo Waaqayyoon hin gaafatin akkasumaan hin lafin, akkasumaan hin odeessin. Doktoreetii kan qaban, doktoreetii kan qaban, dubbannaan isaanii garuu tikseeloonii kan hin geenye. Dubbannaan isaanii nama gowwaa tokko kan hin geenye. Ilaalcha sabummaatiin kan liqinfaman. Naannummaadhaan kan hidhaman. Gosummaadhaan kan tacamaallaqaman. Namoota akkanaa kanatu jiru. Irraa of eeggadhaa. Isinittan hima. Waa hunduma dura kadhata dursaa jedha Macaafni Qulqulluun. Lakkoofsa 2tti gabiitti nagaatti gabiitti akka namoota Waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeessaniif galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nagaatti gabiitti akka namoota Waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeessaniif mootota warra biyya bulchaniif moototaaf warra biyya bulchuu keessatti aboo qabaniif kadhadhaadha Macaafni Qulqulluun. Kadhadhaa fiyyadha. Har'a meeqaa keessantuu warra biyya bulchaniif kadhataa jira. Warra biyya bulchuu aangoo argataniif, biyya kana geggeessuudhaaf warra aangoo argataniif meeqaa keessantuu kadhachaafii jira. Kadhachaafii jirtu. Ati as kiristaanni rabbisaa buqqisu. Rabbisaa diigu. Rabbachiisaa kaasu. Jettamoo waa'ee nama sanaa Waaqayyoon duratti dhiyeessite namni kun eenyu? Situ iddoo kana kaa'ee moo akkam
fuuldura waaqayyootti dhiyeessu. Waaqayyo immoo waa'ee nama sanaas ni ibsa. Eenyummaa nama sanaa gaafa beektan immoo nama sanaaf kadhachuu qabdu. Warra biyya bulchan olii hamma gadiitti. Muummicha ministeera Dr. Abiy irraa kaasee biyya keenya Itoophiyaa keessatti amma Abiy kan bulchaa jiru. Yeroo kanatti jechuudha. Abiy irraa kaasee hanga gadii warra jiran hanga qabalee gadii jechuudha. Waajjira gandaa gadiitti aga jiran keessatti warra geggeessan hamma gadiitti warra jiraniif waaqayyoon kadhachuu. Maaliif tajaajila isaanii keessatti yookaan immoo bulchiinsa isaanii keessatti jal'inni akka hin taane. Bara isaan bulchan keessatti namoonni akka hin miidhamne, haadhotiin hiyyeessaa akka hin boonye. Rakkinni biyya irratti akka hin taane, biyyi quufaa akka taatu, biyyi akka boqatu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan biyyi akka boqatu. Bara bulchiinsa isaanii keessatti biyyi akka boqatu. Nagaattis gabiittis jiraachuu akka dandeenyuuf jedha macaafni. Nagaatti gabiitti akka namoota waaqayyootti ofirraa hafnee boqannee jiraachuu akka dandeenyuuf kadhadhaafi jedha. Sababni isaa warra biyya bulchan kana seexanni itti fayyadamuu danda'a. Sababni isaa seexanni itti fayyadamuu danda'a. Isaanitti yoo fayyadame saba tokko balleessuudhaaf, biyya tokko balleessuudhaaf itti fayyadamuu danda'a. Nuti yoo kan kadhannuuf ta'e garuu seexanni karaa hin argatu. Waldaan kiristaanaa kan kadhattuuf yoo ta'e seexanni karaa hin argatu. Warra biyya bulchan irratti aboo hin godhatu. Warra biyya bulchan wajjiniin nuti immoo hafuuraan wajjin ta'uu qabna. Isaan fooniin geggeessu. Nuti immoo hafuuraan isaan faana geggeessuu qabna. Maaliif? Isaan kan fooniitiin nu caalu. Bulchiinsa fooniitiin nu caalu. Hafuuraan garuu isaan caalla. Karaa hafuuratiin wanta sana xaqqa'u. Karaa hafuuratiin wanta isaan miidhu. Karaa hafuuratiin kiyyoo isaanitti deemu. Karaa hafuuratiin qolaa sheexanni isaaniif qopheesse yoo kadhannu ta'e biyyaaf kan kadhannu yoo ta'e kukkutuu dandeenya. Kiyyoo diinaa biyya keenya Itoophiyaa irratti darbatamu yoo kadhannu ta'e barbadeessuu dandeenya. Karaa hafuuratiin biyya kan bulchu waldaa kiristaanaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos hojii diinaa diiguudhaaf mul'ate nuun jedha macaafni qulqulluun. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hojii diinaa diiguudhaaf mul'ateedha. Hojii diinaa diiguudhaaf dhufee hojii diinaa diigee isa hafe immoo haga guyyaa inni deebi'ee dhufuutti waldaan kiristaanaa akka diigduuf waldaa kiristaanaadhaaf aboo kenneef. Aboo gaafa kennuuf akkas jedhee waldaa kiristaanaatiin gooftummaan du'a matuma ishee irratti humna hin godhatu. Ishees hin moo'u. Lolli kamuyyuu waldaa kiristaanaa mo'achuu kan danda'u abadan hin jiru. Mo'amtu waldaan kiristaanaa mootee jiraatti bara baraan. Warra biyya bulchan wajjin hiriirtee hojjetti. Seexanni bara san keessatti nama akkana hin balleessine. Har'a gaafa dhaabanne ilaallu, har'a immoo gaafa dhaabanne ilaallu, waldaan kiristaanaa kana godhaa jirti gaafa jenne no. Parasantaa isinii kaa'uu hin danda'a. Harka 100 keessaa 10 hin ta'u namni biyyaaf kadhatu. Namni waa'ee biyyaatiif dhimmu jira laata? Jirtaa obboleessa koo kadhattaa biyyaaf. Kadhattaa warra biyya bulchaniif geggeessitoota biyyaadhaaf olii amma gadiitti warra jiran. Abiyyi bichaa miti kan jechaa jiru macaafni. Hunda isaanii biyya bulchuu keessatti warra qooda qaban. Hunduma isaaniiti. Carraan godhee bulchuudhaaf aangoon itti laatameera. Kan ammoo kan kennu Waaqayyoodha. Macaafni keenya kan dubbatu. Aangoo kan kennu mootii kamiifuu nama kamiifuyyuu aangoo kan kennu Waaqayyoodha. Carraa godhee Waaqayyo kenneefiira. Hamma Waaqayyo geggeessi jedhee ni geggeessa. Yeroo inni geggeessu kana keessatti immoo
olii hamma gadiitti warra isa wajjin tajaajila irratti machi afura dukkanaa akka hin hojjenneef kaayyoo isaa diiguu. Kaayyoo isaa diiguu. Karoora isaa diiguu. Kanaaf kadhadhaa warra biyya bulchaniif kadhadhaadha macaafni qulqulluu. Siitti kan jedhame kadhadhuudha. Kadhadhuudha. Kanaaf kadhachuu qabda. Waa hunduma dura kadhannaa dursuu qabda. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Biyya tokko keessatti walitti bu'iinsi uumame namni yoo du'e. Maal eega mootummaan hin jedhin? Ati hoo maal edda? Mataan kan kee ati maal edda kadhattaa jirtaa? Sitti mul'isnee Waaqayyo sitti mul'isu ati kadhatte Waaqayyo sitti mul'isa. Hin kadhanne taanaan Waaqayyo sitti mul'isu. Kanaaf bakka mootummaa komatta. Ati maal edda? Dur naannoo sagal jennee kadhanna. Naannolee sagalanii eegumsi kee haa baay'atu jennee Waaqayyoon duratti bakka hin kadhanna ture. Naannolee sagalaniin bakka amma immoo naannoo tokko dabalameera. Kadhaan keenya immoo maal naannolee kurnanii fi yaa Waaqayyo jechaa jirra. Bakka eegumsi kee haa baay'atu. Dhangala'uun dhiigaa hin ta'ini. Sheexanni dhiiga namaa hin dhugini. Nagaan kee naannolee kurnaniif haa ta'u. Naannoon jiru hundumtuu wal qixxee haa guddatu. Wal qixxee haa eebbifamu. Namni hundumtuu qixxeedha jennee kadhanna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jennee kadhanna. Amma immoo gara fuulduraatti naannoo 11 ta'uu danda'a. Ittis dabalamuu danda'a. 12 ta'uu danda'a. Ashuu kadhanni keenyas akkasumatti dabalaa deema. Nus akkasumatti dabalaa deema. Guddachaa deemuu qabna. Bakka akkuma gizee duraanii sana bakka akkuma gizee ijoollummaa sana ammallee baabba ayyaan jedhii kadhaa kee keessatti. Baabboo naa kenni. Baabba karameellaa naa bitiin jedhii. Kadhaa kee keessatti guddachuu qabda. Biyyaaf kadhachuu qabda. Addunyaadhaaf kadhachuu qabda. Angoo sheexanaa rukutuu qabda. Humna Luusifar barbadeessuu qabda. Amma booda amma mootummoonni xonqoltuun biyya keenya irratti mo'uu qabu. Xonqolaadhaan warri hojjetan biyya keenya irratti mo'uu qaban. Yoo kadhanneedha suni kan ta'uu danda'u. Saniin kadhattu taanaan jal'aatu dhufee biyya bulcha. Atiin kadhattu taanaan xonqolaatu dhufee biyya bulcha. Sheexanni dhufee bulcha. Hin kadhattu taanaan. Hin kadhattu taanaan. Amma no naannolee hundumaaf kadhanna. Naannoo ol qabnu hin qabnu, naannoo gad deebisnus hin qabnu. Naannoon hundumtuu nuuf qixxeedha. Mootummaafis akkuma kana. Naannoo hundumtuu isaaf qixxeedha. Amma naannoo Tigraay wajjiniin walitti bu'iinsi uumameera. Walitti bu'iinsa kana immoo Waaqayyo akka hiikuuf, nagaan akka ta'uuf, warra walitti bu'iinsa jaalatan jal'inaan immoo namoota balleessuu warra barbaadan immoo Waaqayyo seera akka qabachiisuuf hin kadhan. Naannoof naannoo akka walitti bu'uun barbaanne. Biyyi akka adda ba'uun barbaanne. Hundi keenya iyyuu kana nuuf galuu qaba. Ilaalchi keenya fagaachuu qaba. Maaliin keenya? Ilaalchi keenya fagaachuu qaba. Bakka daabboo naa kenni jedhee Waaqayyoon bira fuuldura dhaabatte. Waaqayyo daabboodhaa dhimma daabboon qabu Waaqayyo. Dhimma lubbuu qaba Waaqayyo. Lubbuudhaaf kadhadhu. Boleessa koo lubbuuf kadhadhu. Biyyaaf kadhadhu. Waa'ee daabboon kadhati. Daabboon kadhati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Seexanni bakka daabboo akka ati kadhattu kan taasisu kan barbaade akka daabboo kadhattu kan barbaadu seexana. Yesuusiin akkas jedheen beeloftee jirta. Kadhadhu. Daabboon maal akka ta'u? Dhagaan maal akka ta'u? Daabboo akka ta'u. Daabboo. Wish. Kadhaan Itoophiyaadha daabboodha. Daabboo naa kenni. Wanti mee daabboo keessaa bayi. Daabboo man kadhatinaa gizee mara. Waa'ee lubbuudhaaf kadhadhaa. Waa'ee daabboo kadhachuu dhiisaa. Biyyi keenya biyya albuuda gurguddaa of keessaa qabdu, biyya qabeenya gurguddaa qabdu itti fayyadamuu nutu dadhabe. Eessaa itti fayyadamna? Wal dhiibna, wal jibbina, naannoodhaan wal qoonna, afaanii wal gargara wal baasna. Wanta hin jirre. Waaqayyo wanta hin beekne. Wanta waa'ee hin baafne wal lolla. Haa baanu kana keessaa haa fagaannu mee sammuudhaan haa fagaannu.
ilaalchi keenya mi'aa fagaatu achi. Fagaadhaami. Safara keessa noolina baa safara keessa. Buleessa koo safara keessaa bayi. Buleettii koo safara keessaa bayi guddadhu achi ol. Safara keessa noolina. Naannoo keessa noolina. Afaan keessa noolina. Bakka afaanii wal qoodu, naannoo wal qoodu, maaloo wal hin jiru kuni. Kakuu haaraa keessa jira. Sun kakuu moofaa keessatti darbeera. Kiristaanni waa'ee naannummaa, waa'ee afaanii, waa'ee sabummaa leellistoo jiraate kakuu moofaa keessa jirtaati. Nuti amma kakuu haaraa keessa jirra. Kakuu haaraa keessatti naannummaan, sabummaan, maalummaan hin jiru. Hundumtuu Kiristoosiin tokko ta'eera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Naannummaa kee keessaa bayi. Qoqqoodamaa itti galte keessaa bayi. Ilaalcha kee bal'isi. Addunyaalessa ta'i. Biyyaaf yaadi. Biyyaaf hojjedhu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Ati gahee kee yoo hojjette mootummaa komatta. Gahee kee bayi. Biyya kanaaf ani maal hojjedheen jira? Biyya kanaaf ani maal yaadeen jira? Biyya kun akkamitti guddachuu qaba? Kadhaa keetiin biyya kana cinaa dhaabachuu qabda. Bakka humna qabdan hundumaan biyya kana cinaa dhaabachuu qabdu. Biyyi kun hin guddatti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyya kan guddisu eenyu? Waaqayyoodha. Waaqayyo biyyattiin guddisa. Yoo nuti kadhanne biyyattiin hin guddata. Mootummootaaf warra biyya bulchaniif waa hunduma dursati kadhadhaa. Kadhata kee keessatti waa'ee madaabboon kadhateen. Seexanni Yesuus isa lubbuudhaaf dhufe waa'ee daabboo akka inni kadhatu beeloftee jirta dhagaa daabboo godhi nyaadhu jedheen. Sooba injeeraa bichaa hin oorin jedheen Yesuus. Namni buddeena bichaadhaan yookaan nyaata bichaadhaan hin jiraatu. Haaleluuyaa. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun jiraata malee. Sagalee afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun jiraata malee. Jireenya keenya sagalee afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun. Maqaa Yesuus Kiristoosiin siniifan kadhadhaa. Ilaalchi keessan habal'atu. Maqaa Yesuusiin addunyaalessa ta'a. Naannummaa keessaa maqaa Yesuusiin ba'a. Sabummaa keessaa maqaa Yesuusiin ba'a. Guddadhaa. Jireenyi keessan haa guddatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hafuuratti foonitti guddadhaa maqaa Yesuusiitiin. Guddachuun siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Guddachuun siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Jijjiiramuun siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Nama guddaa ta'uun siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Shaloom eebbifamaa ayyaana Waaqaa keessa tura. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912991049. Amala kiristaanaa mata duree jedhu walii wajjin ilaalle share subscribe gochuudhaan hordofaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ilaalchi keenya akka bal'achuu danda'uuf ayyaanni Waaqaa nuuf haa baay'atu. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa jabaadhaa. Gooftaan sinaa eebbisu.